Bismillah maashaallah tabaarakallaa egaa hordoftoota kiyyaa hodhaa kana gizee baay'ee ijoolleef ordarii godhaa ture. Egaas aga xumura viidiyoo kanatti na waliin turuun dagatina eessa jirtaa warri jettanii yeroo baay'ee na gaafatan yeroo hundaa hin dubbadha. Ani adaamaan jira hojiidhaanis jireenyaanis amma adaamaa jira jechuudha. Namoonni amma haarawaa dhuftan sabskraayibii gootanii hedduun keessa maashaallah tabaarakallaa ji'a kana keessa sabskraayibii gootanii haarawaa dhufaa jirtan jechuudha. Isintu haarawaa waan ta'eef na gaafatanii salaamtallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi aan akkam isin jaana bira bareeda wallah alhamdulillah isin birallee bareeda ta'e hawwii kiyya eegasii viidiyoo irratti ka argaa jirtan kun jookii maayikaati ka burcuqqoo fakkaatu yoo barbaadan burcuqqoollee hin jira garuu ammaaf na bira ka jiru kana ta'ee ka maayikaati kan hin cabne jechuudha kan hin cabne isin jedhu lafaan dhooftan wanti kamuu ni caba garuu akka bilillee sanii miti ka maayikaati jechuudha bareedaadha diizaayinii kan inni jira namoonni barbaadan heloo ni barbaadan burcuqqoo isa fakkaatu wajjin barbaadan isuma qofallee na biratti ni argattan. Walaakin naafuu viidiyoo kana daqiiqaa 10 obsaan na waliin tura meeshaa asirraa argaa jirtan kana hunda isaatu cina ijoolletu TikTok irraa natti ergee si bira jira jedhanii wanti kamuu na bira ni jira isiniin jedha. Kana yoo isiniin jedhu anuu mishee osoo hin taane online irratti hojiin kiyyallee online waan ta'eef ajajaan isiniif fichisiisa waan barbaadan suuraa natti erguu dandeettanii waan online yookaan waan gabaarra jiru yoo ta'e finfinneerraa isiniif fichisiisa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya saarbisiisanillee maktafaa kanallee gatiin isaa baay'ee guddiidha malee namoonni maktafaa laastikii fayyadamtan fayyaa keessaniif gaarii miti yeroo takka yoo salaaxaa irra ciruuf ta'e malee maktafaa laastikii hin fayyadamina fayyaaf gaarii miti jechuudha. Maaliif akka ta'e beektani maktafaa laastikii yoo laaltammee adadum isin gizee itti murtan isaa hin argitan gizeen booda akkam ta'a maktafaan gara laastikii suni wanni ta'a gadi akkuma maktafaa mukaa suni gadonni ta'aa deemu laastikiin immoo akkasuma badaadha jechuudha waan kattafnu sana wajjin gara nyaataatti seenaa muka wayya laastikirraa jechuudha akkuma feestaalii organ kana feestaaliin hin burkutaa'u jedhanii waan organiif muka irraa isin hin jaa'u laakiin naafuu haasawaa keessa darbee maktafaa mukaa kana bitachuu hin dagatina akka amma viidiyoo irraa argitan kun hin jira gatiin isaa baay'ee guddiidha firee 3 dhufa akkasumallee egaa walumaa galatti hordoftoota kiyyaa ani biyya keessa adaamaa jira biyya fagoo isinii geessuu hin danda'u yoo meeshaa barbaadan garuu waan barbaadan waan bitamu bitee waan ajajaan hojjetamu hojjechiise isinii fida kanaaf isiniin jedhu meeshaan kunniin hundi isaatu mana kiyya jira osoo hin taane manuma kiyya bakka dalagaa bakka irraa fichisiisu yoo jiraate mana kiyya garuu mana kiyya keessa hin jiru. Adada isinatti ergitanii waan isin naa barreessitanii meeshaa mana keessaa yoo barbaadan karaa WhatsApptiin dhuftanii bakka takkatti naa barreessitanii yoo barbaadan suuraa ergitanii yoo barbaadan viidiyoo ergitanii na hubachiisuuf jechuudha kana barbaada yoo barreeffaman illee na ibsitan rakkoo miti saniin booda isinii ajajaa meeshaan keessan eega isinii dhufeen booda na bira ga'een booda fidee kallattiin mana kiyya hin ga'u finfinneerraa gara adaamaa bakka meeshaatti bu'ama achii fidee guyyaa 3-4 fudhatu danda'a meeshaa nama tokko gara mana kiyyaa geessuuf jechuudha gista akka meeshaan namaa hin raawwatu viidiyoo irratti argitan salphaa isinitti fakkaata meeshaa kana qindeessanii bakka takkatti viidiyoo waraaban manumaa yoo ga'e kaartoonii keessa akka jiru yaastee viidiyoo gootee kaartoonii irra sunu hojii tokko jechuudha deemtee guyyaa 3-4 fiduu dhiisa amma immoo daran baay'ee takka qaala'ee jira kun makiinaa baajaajiin kontiraata duraan qarshii 500 fiddu amma kumaa ol jetti dachaa dabalte jechuudha sababa nadaajiitiif maal isin jechuu barbaade egaa meeshaan keessan adaamaatti gadi bu'ee mana meeshaatti bakka meeshaa fichisiisnu sanitti achi gara manaa fe'ee viidiyoo isin godhee geesse walitti rattabe sirreesse isiniin booda maatiin keessan dhufee fudhachuu danda'a jechuudha. Odiyoo ta'e isinii geessetti aansuun shiitaaf shaarbii kanneen namoonni barbaadan shiita kanaa fi shaarbii lummuxxii kan shaarbii lummuxxiin kun diqqaa guddaa qaba gatiin isaa baay'ee takka rakasa haga qarshii 300 400 akkanatti maas godhee isinii fichiisuu danda'a kun kan TikTok irraa natti ergame garuu akkana yoo barbaadan gatiin isaa baay'ee takka rakasa jechuudha yoo guddate qarshii 500 hodhaa wajjin 400 ta'uu danda'a toora kana jechuudha hordoftoota kanaaf ajajachuu dandeetta namoonni ka gatiin qannasu jettan shiitaaf shaarbiidha kunneen shiitaaf shaarbii maa ta'ee kan shaarbiin isaa lummuxxii kanaa fi ka shaarbiiwwan diizaayinii sun gatiin tokko miti ka diizaayinii sun haga qarshii 4,000 galee jira shaarbii diriyaa isaa hojii jechuudha. Kan margaartan kana barbaadan isinii fichisiisa kun na bira ni jira jechuu osoo hin taane kun amma kataan dura onlaayinii ba'ee akkanatti seerii yoo barbaadan qarshii 300 haga 500 keessatti firee baay'inallee yoo barbaadan shaarbiiwwan halluu garaagaraa hojii godhee isinii qopheessuu danda'a jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa namoonni barbaadan karaa keessaatiin na dubbisuu dandeettanii eessaan si arganna warri jettan
asirratti lakkoofsa kiyya isin barreessaa lakkoofsa kiyya waasaap irratti sagalee kiyya barreeffama kiyya dhageettan malee namoonni hin jeena jechuun bilbilli yeroo takka takka beektan yoonni ta'a dirqama meeshaa jettan jalqaba sagalee kiyyaan isinii deebisuu qaba jechuudha. Egasii ani simboo ta'uu eega mirkaneeffataniin booda na ajajjanii jechuudha. Maashaallah akkanatti gatii rakasaatiin namoota barbaadanii kennuu dandeettanii akkasumas shiita kaarisii warri na gaafattan shiinni kaarisii illee babbareedni jira. Kaaris kamii yoo jettan isinitti agarsiisallee viidiyoodhaan kunniin garuu shiitaaf shaarbiidha. Akkuma isinitti mul'ataa jiru kana jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf akka isiniin jedhe kanatti akka hubattan abdiin qabaa warri gatii rakasaan jettan namoonni uffata salaataa na gaafattan uffanni salaataa illee eega isin ajajjaniin booda isinii dalagsiisa. Akka tanaan dura dalagsiisa dhumee jira waan ta'eef garuu yoo barbaaddan akka haaraatti isinii dalagsiisa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu barbaadan kara keessaatti na dubbisaa shiitiin kaarisii kamii warri jettan kun kaaris diizaayinii kanaan jira diizaayinii biraatiin jira gatiin isaa tokko baay'ee takka rakkaasaa haga qarshii 1800 amma argaa jirtan kun jechuudha garuu diqqaaf guddaa qaba hordoftoota kiyya maashaallah tabaarakallaa wantoonni uffanni amma asitti agarsiisaa jiru kun gatiin isaa gadi bu'aatii fi gatiin isaa rakkaasaati kennaafillee ta'uu danda'a halluu garaagaraatiin jira jechuudha kuni kaarisii daqqaaqee kunniin jechuudha kan kana caalaa immoo inni babal'aa qabu ni jira maashaallah tabaarakallaa. Egaa namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin koottaa namoonni shaalii dhiiraa na gaafattan uffata dhiiraa warra na gaafattan uffata suufaa jechuudha hundumtuu ajajaan isinii kan dhufuudha. Isin karaa keessatti na dubbistanii waan barbaadan qofa gabaabsitanii natti himuudha jechuudha. Egaa si hordoftoota kiyyaawwanni hedduu isinitti himaa oolu warri firaasha na gaafattan warri majaliisa na gaafattan dura filannoo keessan sirreessaa dhibbarraa dhibbatti shuurii ta'a yookaan duubatti jechuun akkam jedhee isinii hima waan barbaadan san sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Ofii keessanii ka jaalattanii fi ka beektanii gaddaan baafataniin booda karaa waasaappiitiin dhuftanii anatti ka dhuftaniif na ajajuu qofaaf jechuudha kana barbaada kana jettanii jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa akka waa hubattan abdiin qabaa viidiyoo amma isinitti haasawaa jiru kanarra. Egaa hordoftoota kiyya rakabootii sinii bunaa waan barbaadan karaa waasaappiitiin na dubbisaa isiniin jedhee iidaaf jala geettanii ayyaana arafaatiif warri barbaadan firaasha warri ajajachuu barbaadan majalisni illee isinii dhaqqaba yoo amma jettanii garuu amma yoo na dubbistan jechuudha waan barbaadan hundaa geessitanii na dubbisuu karaa waasaappiitiin an uffata isin filachiisuu fi diizaayinii isin filachiisuu qofaa yoo barbaadan immoo diizaayinii illee filattanii isin natti ergitan uffatuma qofa isin filachiisa jechuudha achi dhaqee. Egaa akkan isiniin jaa hordoftoota kiyyaa namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudha maatii kiyya akka taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Namoonni dura egaa maatii kiyya taatanii meeshaa akkana babbareedu kanneen hundi isaatu tokkoon isaatiin mana keessanitti galfattanii hagam mallee na waliin jirtan galatooma ulfaadha. Anillee kanan daran kana caalaa wanti isin fayyadu tokko asirratti adada arguun gad isinii dhiisa jechuudha. Kana jechuun anillee gadhiise isinillee wanta san jaalattanii wanti sun na fayyada jettanii yaaddan ordarii godhachuu dandeettanii maaliif meeshaan isin ordarii godhatan kana boruu galtanii itti fayyadamuu jirtan waan ta'eef waan itti yaara galfattanidha. Meeshaa yeroo ammaa kana yeroo jireenya kana qaala'e kana meeshaa mana keessaa guutuu galee bitadha jechuun wanta suma yaadamneedha. Bitatuu dandeetta garuu walitti qabdee akka onlaayinii irraa kana yoo biyya namaa jirtan bitattan kana carraa guddaadha jechuudha. Birri yoo biyya keessa galte walitti namaan dhuftu namallee guuttu maashaallah tabaarakallaa warri tanaan dura bitattanii jirtan rabbi nagaan itti isinii galchu warri tanaan dura mootu warri immoo of dura bitatuuf yaada qabdan inshaallah rabbi walitti isinii haa qabu. Jireenyi waddadus iqaan qaala'ullee yaa'u maallaqni illee akkasuma waan ta'eef gisee hojjettan homaa miti jechuudha. Egaa kan isiniin jaa hordoftoota kiyyaa humna keessanii ol hin jinqamna dursa ofii keessanii fayyaa keessaniif dursa kennaa ofii keessaniif hin yaaddayina humna ol jinqamuun hin barbaachisu waan hojjettan keessatti alhamdulillah jechaatiniin haga dandeettan haga humna keessanii waan godhatuu qabdan keessaa filadhaa waan dirqama isinitti ta'e keessaa godhadhaa hunda gisee takka godhadhettanii of hin jinqina kun dhaamsa kiyya jechuudha. Meeshaa hunda asirratti hangadhiiseef kana lubbuu keessa olii gadi gootanii ifaajee keessanillee bakka takkatti waan isin fayyadne irratti hin fixina. Meeshaa biyya alaa jiru san hunda bittanii biyya keenya keessatti faayidaa hin qabu waan ittiin fayyadamnetu caala jechuudha. Kanaaf ija keessaa waan dirqama si barbaachisu keessaa addaan baasi. Haala naannoo kee wajjin jechuun ka ofii keetii yoo galte itti fayyadamtu kamitti fayyadama kamtu na fayyada kamtu irra sirriitti na agwagwaa yookaan dirqama kam qabaachuu qaba meeshaa mana keessaa jettee akkasitti addaan baastee waan humna qabu keessaa bitattee kun rakkoo miti jechuudha. Kun yaada kiyyaa balleessi dhiifama guddaan garuu waan isin ajajjan hundaa isin qopheessuuf
Egaa uummata akka shakkii hin qabu viidiyoon kee kaarraa kanumaan raawwateeti jira. Hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu galatoomoo ulfaadhaa laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas yaada keessan bakka saanduqa koomentiitti barreessaa kana mootu mirga keessan jechuudha. Akkanis hin jiru hordoftoota kiyyaa nagaan na oolaa waan barbaadan karaa waasaappiitiin kun lakkoofsa akka hin daganne asirra isinii kaa'ee jira. Fudhadha karaa waasaappiitiin heloo jedha. Isin keessummeessa immoo osoo hin taane karaa waasaappiitiin yeroo baay'ee kanaa mijatu jechuudha. Akkana oolmaa keerii isiniif haa taatu marti keessanuu asumaan nagaa keessanii dhaamadhee jira. Baay'ee.